Jara jartoo akkam fayyaa keessanii baga jiraattan. Teedii afroo rimuuvi gochuudhaaf warra carraaqaa jirtanii sirba isaarraa rimuuvi goona jettanii warra taabaa jirtantu jiru. Wanta akka inaaffaa kana osoo dhiiftanii irra gaariidha. Akka yaada kootti jechuudha. Akka yaada kootti inaaffaa kanaan sabskraayibii meeqa akka isaa argamsiiftanii beektu? Naannoo 30,000tti kan dhiyaatu argamsiiftaniif guyyaa lama jechuudha. Guyyaa lama har'a ergaa upload godhee sirba kana guyyaa lamaffaadha. Innaa guyyaa lama keessatti 20,000 ol argate jechuudha. Sabskraayibii naannoo 30,000tti kan dhiyaatu 20,000 wayii jechuudha. Kanaaf iyyuu inaaffaan keessan namaaf faayidaadha. Garuu isin immoo gadi isin deebisa. Isin immoo isin gadi qabaa jiraataa jechuudha. Namaaf garuu faayidaa ta'aa jira. Innaa kanaaf iyyuu yaa ilmaan Oromoo innaafina. Inni naafina rabbumaa jedhaan inaafina inaaffaa dhiisaa mee. Argatu viyoorii miliyoona irraa olitti argateera. Innaa isin hin dandeenye kan dandeettii hin qabdanu. Osoo dandeettii qabaattanii kanaa olitti argachuu dandeessu. Oromoon miliyoona 50. Eegessaa miti? Oromoon miliyoona 50. Waliif yaaddan walitti naafiftuu akkamitti sabskraayibii baay'ee argachuu dandeessu mee? Isinoo inaaffaa keessan ta'u isin ajjeesa. Inaaffaan keessan nama biraatiif faayidaadha. Garuu isiniif isin nyaata malee isin hin fayyadu jechuudha. Kanaaf iyyuu inaaffaa keessan dhiisaa. Rabbi sodaadhaa inaaffaa dhiisaa. Inaaffaan gadi isin qabuu malee ol isin hin deemsisu. Kana waan ta'eef teedii afroo inaaffaan keessa isaaf faayidaa ta'e jechuudha. Isa baay'ee fayyadeera. Garuu isiniif immoo kasaaraa isiniif godhaadha jechuudha. Kanaaf inni naaffisina argatu. Yoo argates inni dandeettii isaatiin argate. Isinis akka isaatti dandeettii godhachuu yaalaa. Maal qabame? Yoo argate maal qaba? Maal isinirraa hir'ise? Mooraaliin fudhattanii isin isarraa dandeettii akka isaatti ta'uudhaaf hin carraaqqatanii? Maafi naaffiftanii riimoobii irraa goonaa maalirraa goona? Sirba isaarratti riipoortii godhaa maalirra godha? Hin dandeessu. Riipoortii Oromoon miliyoona 50 kun osoo danda'e riipoortiitti godheeti hin dandeessu. Wanta kana dandeessu. Kennaa Rabbiiti ka'a. Isaaf kennamaadha. Dandeettii isaati jechuudha. Waan kana ta'eef waan takka wanni ati fayyadamtu hin jiru. Inaaffaa kana hanga dhiistutti faayidaan qabdu Oromoon. Kana beekadhaa. Kanaafiyyuu inna ati akkasitti yuutuubii irratti baatee teedii afroo irraa rimuuf godhi, teedii afroo irratti riipoortii ergi, maarree godhi. Inni ati jettu namni kamiinuu namni seenu namni afaan kan kee dhagaa jiru namni seenee sirba sana laalu sabskraayib godhee ba'a. See galaa miti? Raakun aanu sabskraayib nun godhaafi. Kanaaf iyyuu sabskraayib godhee ba'a. Sirba isaa dhaggeeffatee ba'a. Maal galchaa jira isaaf gabiidha. See galaa miti? Isaaf gabiidha jechuudha. Garuu siif immoo maali? Miidhaadha. Miidhaa guddaa siif. Firiin taatu jechuudha. Yoomillee taanaan immoo artistii kanaan namni abbaan fedhe namni ittiin dhiyaatu hin jiru. Maaliif inaaffaa keenyattu gad nu qaba kaa? Otoo inaafuu dhiifnee nutis dirqama muuxannoo godhachuu qabna. Akka isaatti muuxannoo godhachuu qabna osoo jetteeti osoo inaaffaa kana dhiifteeti silaa hin wayyooftaatis. Maaliif qulqullummaa qabaannaan jechuudha inni wayyoofta. Kanaaf iyyuu Oromoon arras taanaan boris inaaffaa dhiisu malee akka namaa ta'ee hin jiraatu. Kana beeki. Hundi keetu jechuudha Oromoon hundinuu anumarraa eegaleeti. Inaaffaa qabna. Hanga inaaffaa keenya dhiifnee qulqullummaa keenyaan hanga qulqulloofnutti tokkummaanis hin jiraatu. Ofii keenya mataa keenyaanis fayyuun hin jiraatu. Eeyyan hin jiraatu. Waan kana ta'eef qulqullaa'aa.
inaaffaa dhiisaa. Rabbi hin jaallatu inaaffaa. Kana waan ta'eef waraabuu yoo barbaanne ture garuu dirqama manatti taanaan sagalee kana waraabuun na dirqisiisee jechuudha. Innaa waan kana ta'eef iyyuu isin irratti hin dheeressu. Kanaaf iyyuu haa argatu dhiisaa hanga fedhe haa argatu. Viyuuma barbaades haa argatu argate jechuudha. Amma kunoo viyuunsaa dachaan dabalaa deemaa jira. Oromoo warra silaan hordofsiisaa jirtu. Warra silaa dhaggeeffachuu irraa dhimma hin qabaane dhaggeeffachiisaa jirtu. Haa dhaggeeffatanuuf garuu isaaf faayidaa waan ta'eef haa dhaggeeffatanu dhiisaa. Dubbadha. Isin hin fayyadamtanu silas faayidaa irraa hin qabdanu. Isin waan jijjiiramaa argattanis hin qabdanii mataa dhukkubbiidhaa fi inaaffaadhaan gadi deebi'uu malee yeroo namni fuuldura deemu isin dudduba deebi'uudha keessan. Waan kana ta'eef dudduba deema. Isin dudduba deemaatii namaaf daandii bana. Aboo maasha Allah. Wallaahi laatu. Yaa boo uummata akkanaa takkaan agarre boo yaa Rabbi. Rabbi isinii fi mataa isiniif haa kennu isiniin jedha. Innaa gara fuulduraattis Rabbi isin haa sirreessu. Kaanuma Rabbi kadhachuu malee wanni biraa wanni godhamu takka illee hin jiru. Innaa waan kana ta'eef nagaan turaa isiniin jedha. Isinitti dheeresseera. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.